ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك مجددا ياسر. كنت قد حدثنا عن وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت قوله إنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان يرون أن إلى جبهة توتر وترقب أخرى، وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد برد قريب على إيران طيلة فترة. ما الحالات التي هي نتيجة للإهمال وعدم القدرة على الرعاية الصحيحة؟ بعد سنة إذن كما قلنا في المقدمة، سنة ونيف بالأحرى من القتل والتدمير والتهجير. نركز على مواقع الجيش وثكناته، وأقول للجبهة الداخلية والمقصود لكلمة نائب أمين العام لحزب الله نعيم قاسم من أبرز Onkololeessa 16 kan bultan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan Fijji idila addunyaa hundi irratti xiyyeeffateef wal waraansa guddaa Gaazaa keessaaf Libaanos irraan dhangala'ee fi galaanni guddaan Israa'eloota dhidhimsee Netanyahuun amanuudhaaf rakkataniit jiran. Loltoonni 7 dabalataa ajjeefaman, iccitiin saamamuu saayibarii Israa'eloota ifa bahe, Hizbollaan loltoota 4 ukkaamsuudha Elziyaan Leevi beeksisanii jiran. Haleellaan Libaanositti fufuu fi 3 ajjeefamuudha. Mootummaan Israa'el ammas dhaadannoo gurguddaadhaan gadi ba'uu fi duulli biyyoota addunyaa Israa'eliif Ameerikaa irratti garagalu. Biyyoonni Arabaa isaaniiti Masriin alatti murtoo cimaa Ameerikaa wajjin hariiroo akka adda kutan har'a beeksisaniitiin Pentagon jeeqamteetii jirti. Jinsi Tarkii Rasiif Tayyib Erdogan qoqqobbii guddaa diinagdeetiif uummatummaa walumaa galatti Israa'el gubbaa kaa'uun ammoo dubbittii dhukkubbii guddoo jedhamee jira. Neetoon qoqqobbii haarawaa Israa'el irra akka kaa'u beeksiseetiin jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya, shirriif dabni lafeewwan Gaazaa akka caccabduuf Ameerikaan murteessite. Baagidduu galeessaa keessatti teeknoloojii ishiitiin hospitaalli Jabaliyaa kan kutaa Al-Shifaa jedhamu haleelamuun isaatii fi lubbuun Filisxeemotaan gammatti 50 gaan ajjeefamuun wal qabsiisee addunyaan dheekkamu. Biyyoonni michummaa Israa'el qaban hundi isaanii gara murachuu fi Vladimir Putin jeettiiwwan Israa'el akka haleelamu jechuun ajajuu fi mooraan waraana Ameerikaa kan Baagdaad keessatti argamu haleelameetiin Pentagon jeeqamtee jirti. Jeettiiwwan Israa'el hedduu ta'an kan Ameerikaa wajjin gara Iraanitti imaluudhaaf amma daqiiqaan dura ibsa baasaniitiin jiran. Rabbiin mirga isaanii haa taasisu. Adawwiiwwan yookiin ammoo haasidoota gurguddoo fi jaahiloota Yahudotaa kanneen Rabbi isaan haa cabsu jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya, keessattuu deeggarsa namoomaatiif kuusa deeggarsa namoomaa idila addunyaa irraa gumaachame misaa'ila gurguddaadhaan haleeluun Israa'el tarkaanfiin gurguddoon biyyoota addunyaa akkatti garagalu taasisuu fi loltoonni Hamaas 33 karaa Yaman akkasumas Libaanosii fi daangaa Paakistaaniin seenanii Gaazatti argamuun ammoo ija Israa'el Rabbi hijaabe jechisiisee jira. Al Arabiyaa, Al Jazeera, Hindustan Times of India, Wiyo, First Post, Associated Press, Reuters, Al-Madiyah, Al-Masira akkasumas BBC News fi Al Jazeera Ingiliffaarraa kan qindeeffanne gurraan isin geenna. YouTube chaanalii kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumas like gochuu akka hin daganneef hiriyoota jaalattanii qoqqooda. Yaada qabdan sanduuqa keessatti CTN jechuun nu barreessa. Beeksisa addaatis qabna. Balballoomii keessatti kan dhageettan ta'a. Chaanalii kana guddisuudhaan guddinni alaamana akkasumas yaadni isin qabdaniif ilaalchi muraanni hawwiin keessan guutuun haa guutamu jennaatii gara maadhee balballoomii oduutti isin ceesisa. Oduu gammachiisaa hordoftoota sagantaa CTN sagalee mujaahidoota kanneen beeksisaa fi sagantaawwan markazoota akkasumas dhimmoota bittaa fi gurgurtaa halaalaa fi dhimmoota barbaadan kamiyyuu isin tajaajiluudhaaf promoshiniif advertise yookiin beeksisaa fi dhaadheessi Caayaa News Teekinooloojiin maamiltoota hordoftoota YouTube chaanalii isaa sagantaa isaa mi'aadhaan hordofan kamuu bilisaan tajaajila. Maarree isin waan barbaadan kamiifuu bittaaf gurgurtaa ta'e hojiiwwan beeksisaa qabiyyeewwan daldalaa ta'uu danda'a, dhimmoota barnootaan wal qabatan ta'uu danda'a. Isin bira jirra. Teessoo bilbila keenya iskriinaa gubbaatti agartan kanan nu qunnama. Kana malees tajaajila gurguddaa bu'aa bahii qormaata jireenya ilma namaa keessatti fayyaan faaya.
jireenya baqaa keessatti meeqa kamtu rakkata dhibeewwan kaleen tiruu onnee dadhabina kana malees dhiibbaawwan dhiigaatiif dhibee sukkaara bowwoo daanaatii fi garaacha guba lapheetiif kanneen kana fakkaatan keessattuu rakkoon hawaasummaa gurguddaan diinagdee keenya irratti qisaasaa ta'eef jireenya baqaa keessatti nu mudaa jiran maal fa'i? Ogeessa yaalaatiin alatti farmaasiiwwan adda addaati dawaa yeroon isaa irra darbe bitachuun dhibee biraatiif of saaxilaati jirra. Dawaaleen fudhannu qorannoo dhiigaatii fi ogeessa yaalaatiin kan ajajaman ta'uu qaba. Kana irratti immoo dhimmoota barbaaddaniif toora bilbila foddaa keenya gubbatti mul'atuun isiniif bilisa tajaajiluudhaaf kan waadaa gallu ta'uu gabanumaan ibsina. Caayaanis teekinooloojiin sagalee mujaahidoota hawaasa isaa tajaajila. Isinis subscribe gochuun haarawaa yoo taatan maatii keenyatti dabalama. Like gochuus akka hin daganne hiriyoota keessaniifis baay'isa afaan Oromootiin dhimmoota baha gidduu galeessaaf gaanfa Afrikaa kan isinii dhiyeessuuf tajaajila hawaasa keenyaa laatuun dirqama jenna. Caayaanis teekinooloojii. miidiyaaleen idila addunyaa hundi isaanii kan xiinxalutti jiranii fi tooftaan lola adeemsa gaazaa keessatti loltoota Israa'elitti jijjiiramuudhaan Israa'el karaa lafootiin dadhabuun haleellaa sibiilota duguugaa jiruu fudhachuun wal gaafachiisaa ta'etti jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya kallattiiwwan kutaa Jabaliyaa yoota jaan dura haleellaan gurguddaan keessatti deemaa tureefa akkasumas Tuul Kariimii fi Sariyaal Quds Kaaninus kibbaa fi dhiyaa kutaa Jabaliyaa akkasumas Tal Al Zaytuuniif Al Halwaatti lolli kallattii afuriin banamuu fi Hamaas rasaasa fixatee jira jechuun torbee darbe ture. Heelziyaallee fi ajajaan waraana lafoof loojistiikii Israa'el beeksisan dubbittiin irraa faanuma jedhaniitiin humnoonni Hamaas yookiin eliit isaan jedhaniin guutumaan guututti humna cimaa dargaggoota hedduudha kan viidiyooleen gadhiifamee tura sooshaal miidiyaatti algaaffii ta'eetiin Al-Abad kan jedhu televezyiiniin Hamaas akka gabaasetti loltoonni haarooyni dangama Libaanosii fi Israa'el gidduutti leenji'aniitiin washab lahab isaan taasise. Brigeedii Al-Aqsa akkasumas Al-Quddus bifa haarayaatiin leenji'uu fi Abuu Beeydaan torbe darbe waan haarayaan dhufaatii jirra izni rabbiitiin ammoo isaan dhidhimsuu jirra jechuun dhaadachuu fi biyyoota islaamaa hedduudhaa fi kan waamicha taasisan ta'uudha gabaasneetii turre. Dubbittiin akkasuma taatee loltoonni 33,000 ta'an kan lola duraa keessatti loltoota 20,000 Hamaas qaba jedhame amma inumaa loltoota 33,000 qabaachuu Israa'el amanteetii jirti. Arripichi Kooriyaa harkaatiin tarkaanfiin isaan fudhatan hedduu kan yaaddeesse tureeti. Taankonni akkasumas booldiroozeroota fi jiippileen waraana gurguddaa kan calaafamanii fi qondaalli kaleessa birgeedii 46 jeefamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Har'as loltoonni afur walakkeessaa raafaatti jeefamanii qondaalli birgeedii 188ffaa reeffa loltoota wajjin gara Tel Aviivitti ergame jedha Hindustan Times akka gabaasetti. كتائب القسام استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 قرب مسجد الصراط في مدينة رفح. هذا ونشرت الكتائب مشاهد لإيقاعها اصطدام مباشر، وبذلك انتقلنا من مرحلة إلى أخرى في عملية المواجهة وفي عملية الاستهداف لهذه القوى التي توغلت. مدى صعوبة تنفيذ هذا النوع من العمليات المركبة؟ كيف سيؤثر باعتقادك على خطط جيش الاحتلال فيما يتعلق بجباليا ومخيم جباليا والشمال عموما؟ نعم حقيقة إذا عسكرية. معنا مراسلة الجزيرة سلام خضر. سلام وأنت معنا الآن نشاهد هذه الصور المباشرة للدخان يتصاعد. العلمية والعسكرية في معهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور عمر. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد برد قريب على إيران. Gabaasni Hindustan Times kana qofa osoo hin ta'in misaa'ilonni gurguddoon beekamoo Kooriyaa fi Raashiyaa garamii seenanii kan hin beekne loltoonni Special Force jedhaman Israa'el abadan Iraan leenjise jechuudhaan dubbatti. Barbaadaa fi jibbaata kana holqii lafa jala daangaa Libaanoosiin Sooriyaa fi Iraan itti baasa jetteetiin torbee darbe keessa
kan ifa goote turte. Haa ta'u ambaasaaddariin Israa'elii kan dame mootummoota Hamas jechuun yoomillee kan hin banne ta'uu fi nu wajjin duulaa jedhanii addunyaatti lallabu Benjaamin Netanyahuun nu wajjin kaatammoo wajjin dhidhimtu jechuun dhaadachuu miidiyaaleen irra deebi'anii yaadachiisuun haleellawwan gurguddaan keessattuu Birgeedii Al-Aqsaa jedhamu Special Force ta'uu fi waraanni lafoo Israa'el makaanaayizdiin hedduun kan itti calaafamee fi Israa'el golgaa fi akkasumas uwwisa miidiyaa hedduu jalaa kan dhoksite iccitiiwwan gurguddoon gadi bahanii miidiyaan USUE karra iccitiiwwan gurguddoo baasan wanti Tel Aviv akkanatti maraattee bulchiinsi Netanyahu shororkaa gurguddaa keessa seenaniif beekamtii two-state solution yookiin biyya lama wal ollaa jedhu isaan didaniif iccitiin gurguddaan gadi baheetiin addunyaan amanuuf rakkatte. Birgeediin Al-Aqsaa dhangalee Gaazaa hunda isaan weeraran kanaaf deebii gurguddaa argachuu akka jiran ifatti labsanii akkuma seentanitti dachii Gaazaa keessatti dhidhimtu jechuun Abu Ubeyda har'a loltoonni Israa'el wayita kutaa Jabaliyaa keessaa dheessan viidiyooleen garsiisan hedduun kan miidiyaaleef afgaaffitan. Al-Arabiyaan damee afaan Arabaa xiinxala irratti qophiiwwan gurguddaa dhiyeesseen Hamas eenyulleen akkanatti akka namannee fi keessattuu iccitiin gurguddaan eessatti leenjee kan jedhu Yemanootaan alatti birgeediiwwan lama immoo eessatti akka leenji'an wanti ifa ta'ee hin jiru. Haleellawwan gurguddaa keessattuu rookettiiwwan summaa'aa ta'an kutaa kibba Israa'elii irratti Ashkelon jedhamu irratti sibiilonni 3 madaahuudha Times of Israa'elin gabaase jedhama. Kabajamtoota hordoftoota keenya furmaata waraanaa kana tokkollee kaa'uu dadhabdee Ameerikaan inumaahu taada teknolojii misaayila gurguddaadha tota dhibba teeknishaanota wajjin Tel Avivitti ergiteef har'a ifa bahe. Kunis haleellaan gurguddaan haloodeeffannaa Israa'el kan onkololeessa tokko Iraan fudhatte gama Taareenitti imaluuf akka tahe ajajaan waraanaa Israa'elii fi Benjaamin Netanyahu yookiin naaziin Israa'eloota har'a ibseeti ture. Haa ta'u Taareen haloon kun yoo kan nutti deebi'u taate tarkaanfii eessalletti nu jala bahuu hin dandeenye fi duchatti Israa'eloota dhidhimsuu danda'u akka fudhannu jechuun Taareen beeksifteeti jirti. Waraanni Hizbollaa Beeruutiin calaasaa yeroo jirutti daangaawwan kibba Libaanos guututti Hizbollaan waraana Israa'el gara duubatti dhiibuu fi taankonni isaanii merkebaan gurguddaan yeroo balbalan Al-Arabiyaaf Al-Jazeeraan wal harkaa fuudhanii gabaasan Hindustan Times ammoo maddeen ragaa gurguddoo Newsweek fi Interfact taas miidiyaa Raashiyaa wabeeffachuun lolichi injifannoo Hizbollaatiin goolabamuu akka danda'u qondaalli siyaasaaf dubbii himaa akkasumas itti aanaa Hizbollaa Naayib Qaasim har'a dubbataniiti jiru. Turra malee yoomillee taanaan injifannoon kenna jedhe kominikeeshiniin Hamas duraanii Osama Hamdan. Mootummoonni biyyoota adda addaa balaaleffannaa gurguddaa keessattuu haleellaa Israa'el hospitaala Shifaa fi akkasumas Al-Aqsaa irratti fudhatte balaaleffachuu irratti argaman. Lammiileen qulqulluuf daa'imman yeroo ibidda waliin belbelan Ameerikaan ibsa baasuu qofa filachuu fi deeggarsi ammasiitti fufuun isaa inuma diinummaan Ameerikaa daranuu kan jabaatee fi hoppoltii filannoo ji'oota lamaan booda gaggeeffamuuf Ameerikaan mallattoo gaaffii jala ta'uu fi biyyoonni Arabaa Emireet liigiin Arabaa waliigala Kaayiroon alatti jedha. Al-Arabiyaan hundi isaanii sagalee tokkoon hariiroo Ameerikaa fi Israa'el wajjin dhaabuuf murteessuun ammoo mata bawwaa guddaa jedhamee jira. Haa ta'uutii Naajib Mikaatidha mana marii mootummoota gamtoomaniif iyyannoo isaanii himataniif gamtaa Awurooppaa fi himatanis gamtaan Awurooppaa Israa'el irratti qoqqobbii kaa'uuf murteessee Ameerikaan hudhaa wal qabee jira. Ingiliiz Jarman ammoo deeggaraniiti jiru. Eenyutu fira eenyutu shariikummaa fi akkasumas ammoo faallaa akka ta'e dubbiin nama dhiba. Haleellaa gurguddaa Beeruutii fi Daayiyaa irratti fudhatteen lubbuun sibiilota 61 ta'an akka calaafaman Al-Arabiyaan gabaasee jira. Haleellawwan gurguddaa wal waraansaa ammas Haayifaa kutaawwan magaalota gurguddoo fi naannawa waldaangeessa kibbaaf qarqara laggeen Daayiyaatti jiran irratti Hizbollaan tarkaanfii gurguddaa fudhachuuf keessattuu holqa Israa'el seente keessatti dhidhimuun isaanii akka noolletu himamaatii jira. Haayifaan gubachuu qofa osoo hin ta'in piroojektonni 24 akka calaan kalee galgala isiniif gabaasuun ni yaadatama. Israa'elis kana amanteetiin Hizbollatti dhaadattee jirti. Loltoonni dabalataa Birgeedii 91ffaa reejimentii addaa kan ta'an
afur butamuun isaanii ammoo Israa'el dubbitti dhaadannoo qofa osoo hin ta'in haleellaa jeettiiwwan gurguddootiin kibba dayyaa fi akkasumas gaarreen hunda haleelaa akka jiraattuu fi manneen barnootaa fi dhaabbileen gurguddoon fayyaa hedduun barbadaa jiraachuu ministeerri fayyaa kan Libaanos Beerut gabaasee jira. Hireef egereen lammiilee baqattoota akkasumas hojjettoota biyyoota adda addaa lammiilee biyyattiitii fi warroota tajaajilaa fi biratti qacaramaniin manni itti cufameetiin wajjin bilbilaa jiraachuuf odeeffannaan hanga ammaatti hundi isaaniitu hidhame waan jiruuf maaltu akka jiru miidiyaaleen hedduu dhibaawaa jiraachuun himameeti jiran. Kanaan wal qabsiisee Rasiib Xayyib Erdogan aangoo UN's kufeeti jira. Kana hunda kan gochaa jiru Israa'el osoo hin taane Ameerikaa jechuun Ameerikaatti quba qabeetiira. Mirgi ilmaan namaadha har'a inumaahu baala margaatis hanqateetiin harcaa yeroo jiru kanatti Ameerikaan deeggarsa biraatii fi Iraan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu labsuun isii ammoo humna cimaa wajjin gara Iraanitti Israa'el wajjin deeggaramaniitiin sababni meeshaan isaan taade jedhamu farra misaayilaa kan ittisuu danda'u akka tajaajila aircraft yookiin anti air jedhamuuf Iraan doomii Israa'elotatti kan isheen dhaabdeef kanaaf ta'uudha miidiyaaleen galaalchuu irratti jiran. Haa ta'uutii taareen qophaa'uu fi deeggarsa gurguddaa argachuu Raashiyaan ifatti waraana labsuu dhabuu malee guutumatti Iraan cinaa jiraachuu fi hawwittiin Yemanoota deeggarsa qofa osoo hin ta'in haleellaa biraatiif akka qophaa'ee jirus Yahyaa Sareeniin harreebsanii turan. Almaasira wabeeffachuudhaan tarkaanfiiwwan hundi kallattii hundaan Feeroksiif maandheen torban hundi kan humnoota Ameerikaa fi akkasumas Israa'el haleeluuf qophaa'an ta'uudha himameetiin jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Ortak tavır takınmalıdır. İsrail şımarıklığını, İsrail haydutluğunu, İsrail'in devlet terörünü durduran. It's high time to stop the sickening cycle of escalation after escalation that is leading the people of the Middle East straight over the cliff. Each escalation. أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي تلاش شبان روزی نیروهای مسلح، پاسداران ما، بسیجیان ما، ارتش ما، نیروی Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has defended the country's missile attack on Israel, describing it as legal and legitimate. Almaasira wabeeffachuudhaan tarkaanfiiwwan hundi kallattii hundaan Feeroksiif maandheen torban hundi kan humnoota Ameerikaa fi akkasumas Israa'el haleeluuf qophaa'an ta'uudha himameetiin jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Sooriyaa gaarreen Golaan daangatti haleellaa Israa'el raawwattee wal qabsiise ajaja kan dabarse pirezidaantii Mooskoo Vladimir Putin tarkaanfiiwwan gurguddaan Israa'el walakkeessattis fudhatamuu danda'a jechuun Kireemlin irraa kutaawwan ISS jedhaman kan deeggartootaaf Ameerikaan leenjistuu fi bu'uura Israa'eloota haleelan ibsa baasuu fi haleellaa fudhachuun Vladimir Putinidha. Moskoon garaa jabaachuu isii agarsiise jedha. Tarkaanfiiwwan kanaan warreenii fi faallaa bulchiinsa Bashar al-Assad kan Sooriyaa ISS kan Ameerikaan deeggaraman Turk Raashiyaan yeroo adda addaatti itti fudhachuun itti buuftee jirti. Israa'el ammoo deeggartoota kanaati. Humnoonni ISS Raashiyaa, Turkii fi akkasumas Iraaniin waliin fedhani. Haleellaan gurguddaan kanaan booda ammoo Kooriyaan kaabaa gara Iraanitti dabalamuun lolichi akka eegalu jiru abbaan lolaa Netanyahuun beeksisuu wal qabsiisee jeettiiwwan afuriin humnoota ISS guutumatti dhaabbilee gurguddoo mooraa leenjii kan waraanni Ameerikaa keessatti argamu Raashiyaan haleelte jechuun Pentagon jeequmsatti jirti. Israa'eliifis karaan kana jechuun gaarreen Golaan hanga bal'ina maayilii Israa'elitti haleelamuun ammoo gaaffii gurguddaa ta'eeti jira. Imalli Tarka, Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaa akkasumas biyyoota galoo galaana wajjin qaban irratti Israa'el irratti ka'uu fi Ameerikaa hin dhedhimsina jechuun maayiin isaa maalitti aanaadha xiinxalli gurguddaan bahaatee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya waaree booda ammoo qophiiwwan gaanfa Afrikaa adeemsa Somaaliyaa Maqdishoo Eeltiraa fi akkasumas Kaayiroo Abdul Fattah al-Siisii miidiyaaleen idil addunyaa maal jechaa jiru tarkaanfiin Itiyoophiyaan imala birgeediiwwan gurguddoo fi qophaa'ummaa ishee ibsuun tarkaanfitti ce'uuf deemuudha maal fakkaata kan jedhanii fi akkasumas Addis Standard wabeeffachuun dhimma egeree lammii keenya
har'a imbaasiin Itoophiyaa qoonsilaa damee Beeruutiif ibsa kenna jedhame kanas hordofnee kan isiniin geenyu ta'a. Addunyaa keenyaaf nagaa Rabbi haa taasisu, isiniifis nagaa Rabbi haa taasisu. CTN sagalee mujaahidoota subscribe gootanii warri nuti dabalamtan ulfini Rabbi isin biratti haa jiraatu. Keeriiwwan gurguddoon akkuma amantii keessanitti dachaa isiniif haa taatu jenna. Fayyaa qaamaa qalbii isiniif haa kennu, yaada muraada keessan isinii haa guutu. CTN like gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Qophii itti aanuun walitti deebina. Guyyaa gaarii.